kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota maatii chaanaalii reediyoo Dhaamsaa. Kun sagantaa guddisa daa'immanii kutaa lammaffaati. Sagantaa keenyarraatiin gosoota maatii fi akkasumas akkaataa qabiinsa maatii irratti hundaa'ee akaakuu maatii meeqaatu akka jiranii fi san keessaa tokko fudhannee kan ilaallu taati. Hamma xumuratti nu faana turaan hordofaan affeerraa keenya. Ilaalchisee maatii akaakuu afuriitu jiru jedhan saayinsiin xiinsammuu yookaan saayikooloojii. Isaan keessaa maatii bulchiinsa abbaa irree, maatii bulchiinsa abbaa aangoo, maatii hayyama kannoo, maatii dagatoodha. Kana keessaa kanarraan tana fudhannee ilaallu maatii bulchiinsa abbaa irree yookaan awutookiraatik kan jennu jechuudha. Maatiin bulchiinsa abbaa irree ijoolleen seera qofaan akka bitaman cimsee kan hojiirra oolchuuf tattaafatu, seeronni ciminaan kan raawwataman yoo ta'u, yeroo baay'ee warri malaa dabbii seera kabajuu irratti hojiirra oolchu. Maatiin gosti akkanaa abbaa fi haadha jidduu hariiroo jaalalaa osoo hin taane sodaa fi naasuu akkasumas olaantummaa qaama tokkoo qofaan kan gaggeeffamu bulchiinsa abbaa irreetiin kan hoogganamanidha. Fakkeenyaaf haadhaa fi daa'ima jidduu hariiroon nagayaa jiraatee hanga abbaan bahee galutti haadhaa fi daa'imman yookaan ijoolleen waliin ta'anii dhokatanii waan seerri abbaa sanii yookaan olaantummaan abbaa mana sanii dhorku yookaan daawwatu yookaan hojjetu. Yeroo abbaan galuuf ka'u abbaan keessan isinitti dhufe, abbaan keenya galuuf dhiyaate, abbaan isin hin dhiisuu dhiisaa jedhanii waan baay'eedhaan wal sodaachisu. Kana jechuun olaantummaan mana san keessatti kan abbaaf yookaan haadhaaf kennamedha. Asirratti dhaggeeffatamummaan maatii tokkolleen akka hin jirre kan mul'isudha. Kana jechuun abbaan fakkeenyaaf yooniif imala bee haati maatii waliin teessee fakkeenyaaf maatii amantaa keessatti televezyiina qaana akkasumas fiilmiiwwan qulqullaa yookaan ammoo fiilmiiwwan hin taane yoo waliin laalan ta'e abbaan yaada san cimsee morma yoo ta'e hanga abbaan galuuf ka'utti waliin ta'anii dhaggeeffatu yookaan immoo daawwatu. Gaafa abbaan galuuf dhiyaate immoo jalaa sokku. Kana jechuun abbumaaf jecha waan san dhiisan malee waan hubannoo qaban hin qaban. Asirratti yaadni kiyyamaan taane yookaan immoo irreen yookaan bulchiinsi mana kanaa kanuma kan kooti yookaan immoo ofittummaadhaan anatu mana kana gaggeessuu qaba kan jedhu yaadni abbaa mana san gaggeessu yookaan nama dursa mana san gaggeessu biratti argamaa jechuudha. Egaa asirraa mee isinoo maal barattan? Egaa yaada keessaniif galatoomaa isiniin jecha jechoonni armaan gadii maatii gosa akkanaa biratti dhaga'amuu ni danda'u yookaan immoo ni amaleeffatamu. Akkumaan ani jedhu hojjedhu ijoolleen mul'achuu qaban malee dhaga'amuu hin qaban. Ijoolleen naannoo kana keessatti guddatan ammoo aangoo dhaaluu fi seera maatii kanaatiin namoota bituu barbaadu. Kana jechuun abbaan yooniif du'e yookaan immoo gaafa abbaan koo dulloome anatu mana kana olaantummaa akkasiitiin gaggeesse yookaan immoo namoota akkasitti yookaan namoota naagadii hunda sodaachiseetiin bifa akkanaatiin gaggeessa kan jedhu qalbii daa'immanii keessatti kan dagaagu ta'a. Haa ta'u malee miira isaanii ibsuu waan hin baranneef yookaan yaadni isaanii fi gatii akka qabu waan hin yaadneef hawaasummaa fi miira ofiirraa fagaachuu danda'u. Ofitti amanamummaa dhabu, gara jabeeyyii ta'uu fi walumaagalatti amala gammachuu hin qabnee fi miira lolaaf nama kakaasu qabaachuu yookaan dagaagfachuu danda'u. Egaa maatiiwwan gosa akkasii kanneen keessaa kaniin ammaan tana dheere maatii bulchiinsa abbaa irree yookaan ammoo maatii namni tokko mana keessatti namaan deemu yookaan ammoo sababa sodaataniif qofa seera waan inni jee qofa kan hojiirra oolchan akkasumas gaafa inni daate kan ofirraa dhiisanidha. Egaa atis kan abbaa taatee jirtu yookaan ammoo abbaa ta'uudhaaf karoora qabdu maatii keetiif ati abbaa akkamii yookaan immoo kan haadha taatee jirtu ati maatii keetiif haadha akkamii taatee jirta yookaan haadha akkamii ta'uudhaaf karoora qabda
kan jedhu gaafii keessanii hojii manaa isiniif haa ta'u. Sagantaa isa dhufuun amma deebinee wal arginutti nagaaf jaalalaan naaf turaa kan isin jedhu qopheessee dhiyeessaan ana Olii Qaalammiiti. Galatooma.